fayyaa keessanii nagaa jirtu barumsa keenya waa'ee mootummaa Waaqayyoo jedhu kan barachaatii turre har'a kutaa isa xumuraasaa waliin baranna. Maqaan Waaqayyoo bara amma baraatti kan eebbifame haa ta'u. Iyyoo barumsa keenya isa darbe keessatti mootummaa Waaqayyoo akkamitti itti fufaa jirti kan jedhu eenyutu itti fufsiisaa jira. Yesuus Kiristoos egaa du'aa ka'ee mirga abbaa isaa taa'ee booddee mootummaa Waaqayyoo akkamitti itti fuftee Gooftaa Yesuus Kiristoos fidee akka dhufe hin beekama. Erga inni mirga abbaa isaa taa'ee akkamitti mootummaa Waaqayyoo kun itti fufte kan jedhu yeroo darbetti barumsa keenya darbe keessatti waldaan kiristaanaa mootummaa Waaqayyoo kan akka itti fufsiste haala ajaa'iba ta'een haala dinqii ta'een hojii Waaqayyoo hojjetamaa akka jiru wajjin ilaalleerra. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Amma inni dhumaa mootummaa Waaqayyoo kun akkamitti Gooftaa Yesuus Kiristoos innaa dhufu maal taati kan jedhu waa'ee mootummaa Waaqayyoo innaa ilaallu guutuu taati kan jedhu kan calqabatti tuttuqnee turre jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo kan lafarratti kana dura dhufteerti. Gooftaa Yesuus Kiristoos fidee dhufeera. Itti fufteerti. Hojiin Waaqayyoo hojjetamaa jira. Mootummaan isaa babal'achaa jira. Garuu amma yeroo kana Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dhufutti mootummaa Waaqayyoo kun guutummaadhaan akka itti fuftuudha sagalee Waaqayyoo kan nutti himu. Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu beekamaadha. Iyyoo Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu ofuma isaa dubbate jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee gara keessanitti nan dhufaa isinan fudhadhaa. Keessumaa lakkoofsa 18 irratti akka ijoollee abbaa hin qabne isinin dhiisu jedhee lakkoofsa 1 irratti garaan keessan hin raafamin Waaqayyo abbaatti amanaa anattis amanaa. Iddoon isin qopheessuu deemaa odoon akkas hin taane ta'ee isinitti himu ture. Lafa nani jiru san akka wajjin hin jiraannuuf deebi'ee lammaffaa gara keessanitti nan dhufaa gara koottan si fudhadhaa jedheera. Guutummaadhaan mootummaa Waaqayyoo mul'attee Gooftaa Yesuus Kiristoos waliin taane nu waliin ta'e inni mootii keenya ta'e mootiin moototaa nu waliin mootummaa kana keessa akka jiraannu Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutota isaatti himee ture. Akkuma jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee macaafa qulqulluu keenya hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos otuma isaan ilaalanuu asii ol duumessi fudhate jedha, ol ba'e jedha. Innaa isaan asii ol ija isaanii odoo irraan buqqifatin asii ol laalaa jiranuu ergamaan Waaqarraa uffata adii uffatee dhufee isin yaa warra Galiilaa maal laalaa jirtu? Inni isin akkasitti ilaalaa jirtan kun akkuma amma ilaaltan kanatti akkuma iji keessan amma argaa jirtu fuulduraa ol fudhatame kanatti lammaffaa ergamoota marfame deebi'ee dhufa jedheera. Yesuus Kiristoos Gooftaan deebi'ee dhufa jedheera. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Ergamoota marfamee dhufa. Akka kaleessaa daa'ima ta'een dhufu. Akka kaleessaa murtaa'een dhufu. Akka kaleessaa gad of deebisee garbicha ta'een dhufu. Bifa garbummaa qabateen dhufu. Mootii moototaa, gooftaa gooftotaa ta'een dhufa. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Hin dhufa Yesuus ilmi Waaqayyoo. Hin dhufa. Ulfinaan guutamee dhufa. Aangoo isaa guddaa mul'isuudhaaf dhufa. Hin dhufa. Maraanaataa Gooftaa Yesuus hin dhufa. Yoo dhufu mootummaan isaa sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu waldaan kiristaanaa ishiin mootummaa Waaqayyoo itti fufsiisaa jirtu kun akka misirrootti qulqullooftee uffattee miidhagdee eegdi. Misirrichi immoo Yesuus Kiristoos hin dhufa. Cidichi hin ta'a jechuudha. Cidichi raawwatama jechuudha. Naaf Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufuuf dubbateera. Ergamoonni dubbataniiru. Akkasumas tajaajiltoonni namoonni Waaqayyoo kan akka ergamoota keessaa kan akka Phaawulos fa'aa kan akka Phexros hundi isaanii dubbataniiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhufu maraanaataa jedhaniiru. Gooftaa Yesuus dafee dhufa. Gooftaa Yesuus hin dhufa, hin turu, hin dhufa jedhameera. Gooftaa Yesuus hin dhufa. Gaafa dhufu mootummaa isaa mootummaa ishii qulqulluu mootummaa isaa mootummaa ishii nagaa kan kongumatti geeddara jechuudha. ወደ ፍጹምነት ይለውጣታል፣ ወደ ሙላት ይለውጣታል። በሙሉ ኃይሉ ይገዛል ጌታ። የነገስታት ንጉስ እርሱ ገዢ ይሆናል። እግዚአብሔር በመካከላቸው ያድራል ተብሎ ተጽፏልና እሱ በመካከላቸው ያድራል። እርሱ አምላካቸው ይሆናል፣ እርሱ ንጉሳቸው ይሆናል። ከዓይን ሁሉ እንባን ያብሳል jedhamee barreeffameera. Imimmaan ija namaatirraa hin haqa. Imimmaan namaa hin qorsaa. Inni mootii isaanii ta'a. Waaqayyo jidduu isaanii buufataa. Godoo Waaqayyo jidduu
namootaa buufatti waaqayyoon baraama baraatitti waaqeffatanii mootummaa kana keessatti akka wajjin jiraatan sagalee waaqayyoo nutti hima. Dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos kallattii lamaan akka ta'e sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Inni tokko karaa dhoksaa ta'een dhufa, karaa dhoksaa ta'een inni dhufu gooftaa Yesuus Kiristoos kan caarraa qabanii fi kan kana hubatan, kan kana keessatti qooda qaban qulqulloota warra lafa kanarratti mootummaa isaa keessatti mootummaa isaa kana karaa barbaachisaa ta'een karaa qajeelummaa ta'een akka sagalee waaqayyoo jedhutti sagalee waaqayyoo eeguudhaan mootummaa kana keessatti warra hirmaataa jiran, warra hojjetaa jiran, warra mootummaa kana keessa jiraatan isaantu caarraa qaba. Lammaffaa irratti warri kana dura mootummaa waaqayyoo keessa qajeelummaaf qulqullummaan jiraatanii aarsaa ta'anii yookiin immoo guyyaan isaanii ga'ee lafa kanarraa deemanii du'aan boqotanii harka kaasuu Abrahaam keessa jiran akka sagalee waaqayyoo jedhutti iddoo boqonnaa jiran sun qilleensa irratti gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin dhufu innaa gooftaa ergamoota marfamanii gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin dhufan nuti immoo warri lafarra jiru warri mootummaa isaa keessa jiru haleluuyaa warri mootummaa isaa lallabaa jiru warri Yesuusin dhufe inni mootummaan isaa nu jidduu jirti inni mootummaa isaa keessa jirru immoo gooftaa Yesuus Kiristoos simachuudhaaf jedha qilleensa irratti ol butamna jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Erga ol butamnee booda sagalee waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 19, mul'ata Yohaannis boqonnaa 20, mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 hanga 22 irratti kan jiru kana jechuudha. Waggaa 1000f lafarratti Kiristoos wajjin akka moonu sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Isa kana kaa ani anan barsiisaa jiru amma waa'ee mootummaa waaqayyoo waan ta'eef waa'ee iskaataalojii yookiin waa'ee bara dhumaa miti anan barsiisaa jiru baay'ee isaan diiteel keessan seenu garuu mootummaa waaqayyoo innaa guutummaadhaan mul'attu gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee qulqulloota lafatti Yerusaalem ishee haaratti gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 1000 ijoollee isaa wajjin mootummaa isaa keessatti akka inni mootiin moototaa haleluuyaa. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eeyyoo maraanaataa. Isa wajjiniin hin moona. Amma sanatti warri gooftaa hin qabnee fi warri odoo gooftaa kanatti hin amanatti mootummaa isaa kana waliin barin du'aan lafa kanarraa boqotan bakkuma jiran turu. Warri lafarra jiranis jireenyi lafa akkasumatti itti fufa. Dhiphina yaa qabaatu malee rakkina yaa qabaatu malee akka itti fufu sagalee waaqayyoo nutti hima. Kanaaf erga waggaa 1000 gooftaa Yesuus Kiristoos nu wajjin immoo hin booda ifatti mul'ata jedha. Inni lammaffaa gooftaa Yesuus Kiristoos ifatti mul'ata. Addunyaa hundatti mul'ata. Eeyyoo gaafa sana warri waraananis hin argu jedha. የገረፉትም የወጉትም አይኖች ያዩታል። ጌታ በግልጽ ይገለጣል። ጌታ በግልጽ በሚገለጥበት ጊዜ ነጩ የዙፋን ፍርድ ይመጣል። አኩመ ወንጌል ማቴዎስ ረት ቁና ድግደም ያፈረኩማ ኑቲ ሙት ጀቹዳ ኦሎታ ገረምርጋ ሬኦታ ገረቢታት እርርሰየና ኦሎኒ ቁልቁሎታ በከቡ ሬኦኒ ጩበሙ ተበከቡ አከስ ጀሬዳ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረ ገረቢታ ጅረኒን ሰይጣናፍ ኤርገሞታ ሳት ገረ ቆጳይ ገረብ ደበረበራት ዲማ ኢሲን ሐሞታ ኢሲን ጀሎታ dhukkubsadhee nan gaafan beelee nan waafan jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos murtii dhumaa kenneedha. Warra gara mirgaa jiraniin akkas jedha እናንተ የአባቴ ብሩካን ሃሌሉያ isin eebbifamtoota ijoollee abbaa kootii eeyyoo addunyaan otoon uumaminii kaasee kasiniif qophaa'e mootummaa abbaa keessanii dhaalaa jedha Yesuus Kiristoos gooftaa mootummaa abbaa keessanii dhaala የአባቴን መንግስት ውረሱ መንግስቷን ሙሉ በሙሉ እንወርሳለን ትወረሳለች። አሁን በብዙ ትግል እየሰራች ያለችው የእግዚአብሔር መንግስት ያን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ትወረሳለች። ጉቱማፍ ጉቱት አላምቲ ሞቱማን ሶ ጉቱማፍ ጉቱት ሞቱማን አከከመ ከሰ ጀርኩኒ አላታቴ ነው ከነምቴቹ መቃዋቀዮ ከኔ ቢፈሚያተው አላታቴ እንወርሳታል አላታቴ ነው ከነምቲ erga mootummaa abbaa keenyatti galleen booddee gara mootummaa sanaatti naa dhufnu waan ta'u tokkoon isinitti hima jechuudha. Sagalee Waaqayyoo Qorontos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti waan barsiisa. Innis maal inni yoo jettan har'a mootummaa Waaqayyoo kana keessa innaa jiraan
namoonni dadhabinaan ciminaan gatii baasuudhaan aarsaa baay'ee kan kaffalan jiru. Gatii baay'ee kan kaffalan jiru mootummaa Waaqayyoo kanatti fufsiisuudhaaf kan reebaman, kan abaaraman, kan dhiibaman, maqaan isaaniif hin malle kan itti ba'u, kan ari'ataman, kan beela'an, kan dheebotan, kan baay'eetti rakkatan mootummaa Waaqayyoo kanatti fufsiisuudhaaf yeroo isaanii aarsaa kan godhan, jireenya isaanii, fayyaa isaanii aarsaa kan godhan baay'een isaanii jiru. Lafa onaa keessa deemuudhaan, beela'uudhaan, dheebochuudhaan, har'as jechuudha. Akkuma abbootii amantii jedhamee Ibroota boqonnaa 11 irratti nu barreeffame, har'as abbootiin amantii jiru. Har'as hafteen jiru. Kan wangeela kanaaf, dhugaa kanaaf ari'ataman, dhugaa kanaaf jibbaman, dhugaa kanaaf hidhaman, dhugaa kanaaf dhiibaman jiru jechuudha. Dhugaa kanaaf jedhanii kan gaduuf qabanii jiraatan jiru. Mootummaa Waaqayyoo kanatti fufsiisuudhaaf qarshii isaanii aarsaa kan godhan, horii isaanii aarsaa kan godhan, qabeenya isaanii, mana isaanii, bultoo isaanii aarsaa kan godhan baay'een jiru. Maaltu ta'aaf isaan kanaaf? Mootummaa Waaqayyoo gaafa dhuftu isaan sun murtii sana argataniiru. Gara ibidda bara baraa deemaniiru. Nuti immoo warri lammaffaa dhalannee mootummaa kanatti fufsiisu, mootummaa kana keessa jiraannu argitanii Waaqayyoon murtoo qajeelaa kenna waan ta'eef Waaqayyoon hoolotaa fi hoolota jidduutti farada. Hoolotaa fi re'oota jidduu qofatti miti. Sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu እግዚአብሔር በበጎች መካከል ይፈርዳል፣ በልጆቹ መካከል ይፈርዳል፣ ፍርድ ከቤቱ ይጀምራል jedhameti murtoon mana isaatii calqa. Waaqayyoo Waaqa qajeeladha. Waaqayyoo Waaqa dhugaadha. Kanaaf waan ta'eef maal godhaa? Murtoon inni kennu jira jechuudha. Murtoon Waaqayyoon kennu jira. Murtoon kun maalidhaan mul'ata waggaa jettan badhaasa mul'ata. Kanaaf namni Waaqayyoo Phaawulos waa'ee murtoo kana akkas jedhee dubbata. Akka ayyaanni Waaqayyoo biraa anaaf kennametti akkuma nama mana ijaaruu beekuttis hundee manaa irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biroo immoo isa irratti ni ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa beekkatu. Isuma dur kaa'ame sanaan malee homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dura kaa'ame sun Yesuus Kiristoosidha. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessan yookiis mukaan, citaadhaan, offaadhaanis hundicha irratti hin ijaara. Hojiin namaa adduma addaan ibiddaan mul'ifamee ni beekama. Guyyaa firdii bakkeetti ni baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree ni mul'isa. Hojiin namichaa isaa irratti ijaaree otoo hin gubatin yoo hafeef namichi gatiisaa ni fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatiisaa dhaba. Haa ta'uyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'utti ni oolaa jedha. Argitanii namni amantiisaa hundeen dhaabame tokkichuma, hundichis Kiristoos Yesuusidha. Yesuus Kiristoos kanaan mootummaa isaa keessa innaa jiraatu namni akaakuu ja'a, jireenya akaakuu ja'a nu agarsiisa kitaabni kun. Tokkoffaa jireenyi isaa warqeedha jedha. Mudoo kan hin qabne, jireenya gaarii laalan kan miidhagu, bifa kan qabu, jireenya nama hawwatu. Kiristaanummaan isaa mootummaa Waaqayyoo keessatti. Inni tokko immoo meetiidha jedha. Meetiinis gaariidha. Hin barbaadama. Gatii qabeessa. Gatii qaba. Inni sadaffaan dhagaa gatii jabeessa. Albuuda gaariidha jedha. Jireenya isaa waggaa laalan albuuda gaariidha. Nama simata. Nama hawwisiisa. Namni hin barbaada. Gatii qaba. Lafa oolu qaba. Bakka taa'uu qaba jechuudha. Inni sadaffaa muka jedha. Dhiifama. Eeyyoo. Laalaa warqee, meetii, dhagaa gati jabeessa sadaffaan, arfaffaan muka jedha. Shanaffaan citaadha jedha. Ja'affaan offaadha jedha. Isaan kun ja'anuu ibidda keessa darbu jedha. Ibidda keessa innaa darban ibiddaan mul'atu jedha. Ibidda keessa innaa darban namni hojii isaa hunduu fuudheet gooftaan teessoo isaarra taa'ee jira. Namni hunduu hojii isaa Yesuus fuulduratti dabarsa jechuudha. Abbaa amanamaa, abbaa murtii dhugaa namaa kennu fuuldura dabarsa. Yoo hojiin isaa suni ibidda sana keessa darbee fi badhaasa fudhata jedha.
gonfoo ulfinaa gonfoo calaqqisaa akkuma Phaawulos Filiphisiis irratti jedhe ani dhibaayyuu ta'uudhaaf ta'eera nan deema gooftaa koo bira nan dhaqa gonfoo ulfinaa isaa harkaa hin fudhadha kan akkam fudhadhu nan beeka ana qofa miti warri mul'achuu isaa eeggatan hundumtu gonfoon kun qophaa'eera jedha kanaaf gonfoo ulfinaa fudhata jedha. Namni garuu ibidda keessatti jalaa gubate hojiin isaa gubate akka isaa duwwaa akka nama ibiddaan oolutti akka nama cinqiidhaan ibiddaan oolutti hin fayyada. Lubbuun isaa fayyitii mootummaa Waaqayyootti hin gala garuu harka qullaa galaa eebba wanti inni fudhatu badhaasni inni fudhatu hin jiru jechuudha. Laalaaka. Kanaafuu namni jireenyi isaa warqee ta'e meetii ta'e dhagaa kabajamaa ta'e ibidda hin gubu. Kun hunduu warra ibidda keessa darbanidha. Warra ibidda keessa darbanii hin gubatan ibiddaan. Muka citaa offaa isaan kun ibidda keessa hin darban hin gubatu. Har'a amantoonni yeroo baay'ee gaafii kanatti fidu waluma qixa mootummaa Waaqaa galla mitiireen. Waluma qixa mootummaa galla gooftaa amanachuu keenya ni badhaasan garuu gargar baana. Kan akkanaa qalbeeffattan amantoonni tajaajiltoonni warri waa baay'eedhaan gatii kaffaltan obboloota koo mootummaa Waaqayyoo har'a keessa jiraattan kana keessatti mootummaa Waaqayyoo kun badhaasa isinii qopheessiteerti. Badhaasa qabdu dhumarratti badhaasa qabdu ijoollee Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo ishii bara baraan jiraattu keessa waggaa jiraattan gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe mootummaan kun gara guutummaatti gaafa geeddaramtu gaafa biiftuun kun dhaabattu gaafa urjiin harcaan gaafa lafti kun walitti qabamtu gaafa sirni lafa kanaa hunduu raawwatee badee Yerusaalem ishii haaraan samii gadi buute gaafa ishii irratti jiraannu gaafa mootummaa Waaqaa kun konguma taatee mootiin moototaa jidduu keenya ta'ee imimmaan ija keenyarraa haqee tikseen oolota inni nu wajjiniin inni nuuf du'e inni aarsaa nuuf ta'e gooftaan gaafa nu gaggeessu gaafa sana badhaasa qabna. Badhaasa qabda. Obboleettii koo badhaasa qabda. Obboleessa koo badhaasa qabda. Waaw badhaasa qabna. Yesuus maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Halleluuyaa. Nana mana badhaasa kanaaf akka qophooftan, badhaasa kanaaf akka wallaansoo qabattan, badhaasa kanaaf akka jiraattan, badhaasa kanaaf mootummaa Waaqayyoo keessatti gatii kaffaltan akka itti fuftanii kaffaltan. Waaqayyo gooftaan koo isin eebbisu barumsa kanarratti waaw akka hubattan Waaqayyo waa akkasiin barsiise nana mana maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kana booddee barumsa anittaan waaqeffannaa dhugaa kan jedhu unatanyaa amlikoo waaqeffannaa dhugaa kan jedhu kan takataataa ta'e jechuudha. Wal faana kan ta'e barumsa qabadheen isin dhiyaadhaa. Gooftaan isin eebbisu. Shalom. Si argura,